magaalaa Finfinnee. Magaalaan Finfinnee aadaadhaanis maqaadhaanis dhuunfaa Oromoo handhuura Oromiyaa taatee utuu jirtu maraatuun mucaa namaa fuutee mucaa kooti jetti akkuma jedhamu Ormi diidaa dhufee biyya Waaqayyo isaaf kenne dhiisee irratti dabalatee biyya abbaa qabuun kan kooti jedhee afaan isaatii fi maqaa ofiitti geeddaruun isaa baay'ee nama dhibaa jedhu. Lubni fiixee birrii macaafa isaanii seenaa fi aadaa Oromoo Wallaggaa kan jedhu irratti gaafa barreessan. Kana malees wanti baay'ee nama dinqu sagalee macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 9 amma 11 mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 5 boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiif dubbatame gara qomoo isaaniitti naannessuudhaan leencicha gosa Yihuudaa jedhanii qomoon isaanii Amaara ta'e utuu jiruu qomoo Yihuudotaatti of harkisanii ittiin of waamu. Kunis kan ta'uu danda'e seenaan mootu biyya Shebaa ogummaa Solomoon ilaaluudhaaf jettee Yerusaalemiin dhaqxee ilaaltee kennaa kennitee fi deebitee galtee jedhee macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 10 isa dubbatametti dabaluudhaan mootittiin biyya Shebaa Solomooniif ulfooftee galtee tokkoffaa Minilikiin deesse isatti immoo lammaffaa Minilik. Kanaaf nuyi mootummaa Itoophiyaa si warra si warrad dhufaa darbaadhaan hidda daawwititti Solomoon irraa kan dhalanneedha ofiin jedhanii Mo'ambassaa zanagada amna Yihuudaa ofiin jedhaa turani. Waan waliin fakkaanne wal fakkeessuu yaaluun nama yellaasisa. Dubbiin Waaqayyo hundinuu dhugaa ta'uun isaa amansiiseera. Inni akkasiin ifannetti akkasiin sobsiisnettis dubbii isaa irratti homaa hin dabalin jedha. Fakkeenyi boqonnaa 30 lakkoofsi 6. Utuu kana beekanii dubbii isaatti dabaluun nama sobsiisa. Macaafi qulqulluun mootuun biyya Shebaa ogummaa Solomoon dinqifatte malee ulfooftee fi galtee kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti caafamee hin jiru. Namni biyya Jarman Hartmut Schamneher kan jedhamu waa'ee kana irratti akkas jedha. Seenaan tokko yommuu caafamu seenaa biyya adda addaa wajjin yoo wal deggere seenaa dhugaa ta'uun isaa hin mirkana. Yoo seenaa kan biraa wajjin wal deggeruudhaa baate dhugaa ta'uun isaa shakkisiisaadha jedhee dubbata. Waa'een mootuun biyya Shebaa Solomooniif ulfooftee Minilikiin deessee kan jedhu biyya Habashaarraa kan hafe seenaa biyya kamii keessatti iyyuu kan dubbatame hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiif kenname of waamanii ilma Waaqayyootti of fakkeessuun nama foonii irraa hin barbaachisu. Maqaa kanaan of waamaa kan turan mootota Habashaa 4 turani. Atsee Tewoodiroos, Atsee Minilik, Mootuu Zawdiituu, Atsee Haayile Sillaasee. Yeroo jalqabaatiif mootichi Haayile Sillaaseen jalqaba bara 1813 hanga 1814 hidda sanyii Solomoonitti kan qabu akka ta'e teessoo mootummaa Gondaritti ala ta'uu isaa mul'isuudhaan mataa isaa mootii jedhee of shuume. Kana booda Oromoota naannoo jiranii wajjin waraana itti fufe. Waraana kana mootota Oromoo Shawaa mo'uudhaan lafa Oromoo Shawaa kan misoomaa harka isaa jala oolfachuu hin dandeenye. Haayile Sillaaseen meeshaa waraanaa isa kan abbootii duraatiin mo'uu akka hin dandeenye dafee hubate. Kanaaf mo'icha kan argachiisu karaa lama hojiirra oolchuu jalqabe. Innis Oromoodhaaf Oromoo wal ciniinsisu gargar baasii mo'ii isa jedhamu karoorse. Kanaanis qomoo Oromoo abbichuuf galaaniin walitti naqee ofii isaatii immoo waan gara abbichuu goree fakkaatee akka isaan waraana kanaan dadhaban godhe. Gara abbichuu goree galaaniin moosisee ergasii booda jara lachuu cabsee mo'e. Hadiyyaa, Jirruu fi Salaalee walitti qabee bulche. Mootota Awurooppaa wajjiniin firooma jabeessuun karoora isaa lammaffaadha. Meeshaa waraanaa ammayyaa biraa fudhatee saba Oromoo ittiin yoo lole malee karaa kamiin iyyuu akka hin dandeenye hubate. Haayile Sillaaseen gorsitoota isaa warra Awurooppaa gargaaramee Oromoota naannoo irratti waraana guddaa geggeesseera. Oromoon sulultaa horii gaanfaatii fi kotte duudaa irratti gabbara baasuu waan dadhabaniif gandi isaanii guutummaatti abiddaan akka barbadaa'u mootichi ajaja baase. Warri ajajamanis duraan dursanii qabeenya isaanii saamanii erga fixanii ibidda itti naqanii horii ijaajjituu midhaan qamadii gubanii erga fixanii booda Oromoota meeqaa namoota 4,500 ajjeesanii fixanii. Kaayyoo isaanii inni sadaffaan qoroowwan Oromoo balleessanii Itoophiyaa tokko gochuudha. Kaayyoon afuraffaan Oromoo gara amantii Ortodoksiitti jijjiiruu yookaan sanyii Oromoo raawwatee lafa irraa balleessuu ture. Tewoodiroos saba Oromoo irratti mo'icha akka hin arganne kaayyoon isaas akka fiixaan hin baane yommuu hubate meeshaa waraanaa Awurooppaadhaa keessumatti iyyuu Ingiliziidhaa bitee fichisiisuutti ka'e. Greenfield bara 1965 akka ibsetti mootuu biyya Ingiliziitiif akkas jedhee xalayaa barreesse.
Teodiroos moggaasa waaqayyoo mootii mootota Itoophiyaa, mootuu Viiktooriyaa, mootuu Ingilizii. Mootonni abboota keenyaa uumaa isaanii waan irraanfataniif mootummaa isaanii galaadhaaf tokkotaaf dabarsee isaan kenne. Haa ta'u malee waaqayyo ana uumee awwaara keessaa na kaasee mootummaa isaanii durii kara kootis deebisee na jala galche. Bakka abboota kootii akka bu'uuf humnaa fi dandeettii eebbaas naaf kenne. Humna koo kanaanis galoota gara boollaatti gadi oofeera. Turqootas immoo qabiyyee akaaklee kootii gadi dhiisanii akka ba'an of eeggachiiseera. Isaan garuu didaniiru, anis qabsoo isaanii fayyada jedhee xalayaa mootii Ingiliziitiif barreesseen meeshaa waraanaa kumaan kan lakkaa'amu qawwee rasaasaa fi shugguxii erga kennaniifi booda qabiyyee lafa Oromoo gaara Maqdalaa holqa isaa irratti lola ta'een Walloo, Tulamaa fi Abbichuu kan ta'anii wajjin waraana ta'e irratti gara jabinaan Oromoo kumaan lakkaa'amu fixanii. Jibba galaa irraa qabaniin kan ka'e Oromoota baay'ee harkaa fi miilla irraa ciranii hayyallaa Maqdalaatti akka gataman godhaniiru. Warri booji'aman immoo harki isaanii itti ciccitee morma isaaniitti erga fannifamee booda hiriiraan fuula mootii dura akka darban dirqisiifamaniiru. Kanarraan kan ka'e saba Oromoo yeroo kamirra iyyuu bilisummaa isaatiif akka lolan isaan kakaaseera. Humni waraana Oromoo humna haaraadhaan irratti ka'ee duula Teodiroos biyyoo nyaachise. Duulli Oromoo dunkaana Teodiroos bira yommuu ga'an reeffi walirra tuulamee argan. Isaan keessaa reeffi inni tokko Teodiroosiin ture. Bara 1878 ji'a caamsaa fi waxabajjii bakka Booruu Meedaa jedhamutti Yohannisii fi Minilik walii galanii Walloo bakka lamatti qooddatani. Walga'ii kanarratti mootonni Habashaa akkasumas abboonni amantii argamani. Minilik mana hidhaa Teodiroos keessaa ba'ee gara Shawaatti erga deebi'ee booda isa duraan abboonni isaanii abjootaa turan bakkaan ga'uuf Oromiyaa kibbaa qabachuudhaaf qophii jalqabe. Kanatti fufee Minilik mootitti Viiktooriyaa wajjin xalaa walii barreessaa kan turan keessaa hawwii Minilik isa cimaa mul'isuu yaala. Jaalala waaqayyoo ta'ee umurii fi humna yoo naa kenne kaartumii hanganiyaas daangaa Itoophiyaa durii Oromiyaadhaan walitti qabee deebisuudhaaf dhama'anii jiru. Itoophiyaan waggoota 1400 darbanii namoota amantii hin qabneen marfamte kan ta'e. Itti dabalees sagalee qorratti yommuu dubbatu humnoonni jajjaboon biyya fagoo Afrikaa gidduu isaaniitti hirmaachuudhaaf yommuu qophaa'an ani immoo taajjabduu ta'ee bira ijaajjee ilaaluu hin barbaadu jedhe. Atee Minilik itti fufee maqaa kanaan of waamaa ture. Mootuu Zawudiituunis akkasitti of moggaasanii ittiin of waamaa erga turanii booda maqichi maqaa dhaalaa ta'e. Tafarii Mokonnin Haayila Sillaaseen bara 1923 teessoo mootummaa yommuu ol ba'e maqaa isaa Girmaawii Qadaamaawii Haayila Sillaasee Siyyuma Egziyaabiyeer Nugusa Negast Za'Itoophiyaa jedhanii of moggaasaa turan. Garuu dargiin gaafa mootummaa Zawudiituu kuffisu akkas jedhe. Maqaan kun akka sabbataa maramee waan dheerateef har'a jalqabee citeeraa jedhe. Akka lammaffaa hin deebineettis kute. Akkuma kanaa olitti dubbatame leenca Yihudaatti dhalannee inni jedhamu seenaa afaaniitti maleessaa seenaa dhugaa qabatamaa barreeffamaa kan ta'e tokkollee hin jiru. Haayila Sillaaseen Tafarii Mokonnin ilma obboleessa Minilik. Abbaan isaa Raas Mokonnin immoo Xaqilaa Gajii biyya Harar kan ture nafxanyaa isa jalqabaati. Harmeen isaa Oromoo Harar intala Abbaa Doobbaa jedhamti. Siidaan isaa magaalaa guddittii Harar keessa jira. Kan Minilik immoo Finfinnee Araadaa Goorgis jira. Utuu biyya qabanii siidaa isaanii biyya abbaa qabu keessa dhaabuun isaanii seeraan ala. Yoosef ilmi Yaaqoob biyya Gibxii mootii ta'ee ture. Garuu gaafa du'ee lafee koo biyya ormaattiin dhiisinaa biyya abbaa kootti geessaa jennaan sanyiin isaa lafee isaa baasanii fuudhanii biyya dhuunfaa isaaniitti galchan. Kanaaf Raas Mokonninis Atee Minilikis lafeen isaanii biyya abbaa isaanii biyya Amaaraatti galee awwaalamuu qaba malee biyya galaa jedhanii akkas tuffatan keessatti awwaalamanii hafuun yeelloo guddaa isaanitti ta'a. Minilik mootittii Ingilizii Viiktooriyaadhaaf xalayaa barreessan irratti hawwiin isaa daangaa Itoophiyaa Sudaaniif hamma Viiktooriyaatti waliigala biyya Oromoo qabachuuf karoorfatee ture. Haayila Sillaaseenis galaana diimaadhaa hanga garba Hindiitti kutaa biyya keenya isa nama eeguu hin qabne jechuudhaan isaan kun Itoophiyaadhaa jedhani. Kunis kan inni mul'isu mootiin Habashaa Haayila Sillaaseen ilma isaanii
Asaffaa Wasan daangaa bal'isii jedhanii moggaafachuun isaanii utuu biyya qabanii biyya Oromoo hawwuudha. Oromoon yemmuu mammaaku akkas jedha. Namni utuu qabuu kajeelu ayyaana saree dhalatee jedha. Burqaan seenaa kanaa macaafa luba fiixee birrii seenaa fi aadaa Oromoo Wallaggaa kan jedhu irraa kan fudhatame. Galoonni maal jedhaa seenaa yoo ilaalu gara tokko baanee wal nyaannu haala gaaf darbannee wallaannu seenaan bormaannu jedhaa dhaloota nuti ellarraanfanne yoo nyaannu hambaa daguugganne seenaan bormaannu jedhaa wangeelli dhugaan lallabamne nus beekna akka kun hin taane seenaan bormaannu jedhaa hunduu garaan keessi daggala maqaa wangeelaatiin daldala'oo seenaan bormaannu jedhaa na baasu nama baasu jalleen abbaa gochuun isaa hojii hamaa ta'es gaarii harka keetti filannoosa waanuma irra facaafte siiri gircha maasinkee murteeffadhuutti deemi cirtee nyaata hojii kee. Nyaadhu imaana dhaloota nyaadhu seenaan nagaafata. Nyaadhu imaana dhaloota nyaadhu seenaan nagaafata. Nyaadhu lafee abboota koo nyaadhu na abaara ilmi koo.